Nagaara akkam jirtu yeroo ammaa kanatti yuunivarsiitii seenanii barachuun bu'aa qabaa. Akkasumallee remediyaalii dhuunfaa barachuu immoo kan mootummaa barachuu wayyaa. Gaaffii jedhu viidiyoo kanaan isiniifan deebisa. Miidiyaa keenya subscribe gochuun jajjabeessaa. Odeeffannoo barnootaa waa'ee saayinsii fi teknooloojii chaanaalii keenya irraa argattu. Kanaaf please subscribe gochuun maatii ta'aa isiniin jenna. Akkasumas viidiyoo kan like godhaa. Yeroo ammaa kanatti yuunivarsiitii seenanii barachuun bu'aa qabaa gaaffii jedhuuf ayinaaw namoonni baay'een ilaalcha gaarii ta'ee yuunivarsiitiidhaaf hin qabanii. Sooshaal miidiyaadhaanis ta'ee dhuunfaadhaan namoonni baay'een yuunivarsiitii ni tuffatu. Ilaalchi kun immoo yeroo ammaa kanatti sirrii miti jechuudha. Yeroo ammaa kanatti yuunivarsiitii seenanii barachuun bu'aa qabaa, bu'aa hedduu qabaa. Keessumaa yuunivarsiitii first generation ta'an keessa seentanii barachuun bu'aa hedduu qaba. Yuunivarsiitiin lafa itti waa hedduu itti baratanidha. Qarshiis ta'ee beekumsa lafa itti argachuu dandeessan. Hiriyoonni koo baay'een yuunivarsiitii keessa ta'anii barumsa isaanii bukkeetti iskiilii gurguddaa barachuun achuma yuunivarsiitii keessa ta'anii qarshii gaarii, beekumsa gaarii qabu jechuudha. Namoonni baay'een yuunivarsiitii keessa ta'anii waa baay'ee hojjechaa jiru. So barumsa gibbiitti baratan qofa ariitu yoo ta'e boru rakkoo ta'uu danda'a. Garuu barumsa baratan bukkeetti iskiilii ogummaa garaagaraa barattu yoo ta'e dhugaa boru jireenyi keessan gaarii ta'a jechuudha. Okay. Barri nuti keessa jirru bara itti teknooloojii baay'ee akka malee hojjechaa jiru waan ta'eef carraa kanatti fayyadamuun guddachuun ni danda'ama jechuudha. Okay. Barattoonni yuunivarsiitii seentan yeroo keessan fiilmii, tiktookii, neetfiliiskii ilaaluudhaan hin balleessinaa. Okay. Iskiilii barachuu barbaaddanis ta'ee waan barachuu barbaaddan yeroo barbaaddanitti karaa keessaa quunnamuu dandeessu. Isinumti eeyyamamaa ta'a malee waa barachuu qabdan isinittan hima jechuudha. So telegram chaanaalii koo join gochuun comment booskii fi description booskii irraa join gochuun na waliin barachuu dandeessu jechuudha. Yuunivarsiitii barachuun carraa guddaa akka ta'etti fudhadha. Yuunivarsiitii seentanii carraa hedduu namoota gurguddoo wajjin wal bartu, ijoollee iskiilii addaa qaban hedduu bartu. Lafa itti Itoophiyaatti agartanidha. Okay. So lafa itti dammaqxanii waan ta'eef yuunivarsiitiin akka carraa guddaatti fudhadha please. Okay. Waggaa 5 keessatti wanta guddaa ta'ee jijjiirama guddaa ta'ee ofirratti uumuu dandeessu jechuudha. Okay. Freshman erga barataniin booda keessumaa freshmaniidhaan booda department erga galtaniin booda iskiilii barachuu qabdu jechuudha. Bukkeetti osoo of hin dhiphisin, osoo qabxiin keessan gadi hin bu'in, okay, hiriyaa garaagaraa irraa fagaachuudhaan keessumaa lafa oolmaa keessanii daangessuudhaan iskiilii garaagaraa bukkeetti yoo baratan booriin keessan baay'ee gaarii ta'a jechuudha. Okay. So iskiilii baradhaa. Akkasumallee tarii barattoonni amma yeroo ammaa kanatti waggaa 3ffaas, 4ffaas, 5ffaas teessanii jirtan please amma eegala. Waa barachuu amma eegala. Ogummaa garaagaraa barachuu amma eegala. Okay. Kaampaaniin garaagaraas ta'ee iddoon garaagaraa waggaa 5 keessatti maal fuutee baatu jedhee waan sin gaafatu jechuudha. Okay. Digirii bichaa fuudhuun sirrii miti jechuudha. Kanaaf ogummaa hedduu jira. Yeroo ammaa kanatti barri kun bara AIT, barri kun bara teknooloojiiti. Bara kana keessa teessanii rakkachuun boru gatii guddaa isin kaffalchiisa waan ta'eef please yeroo keessanitti fayyadamaatii ogummaa baradhaa. Sa'aatii 8 ga'a halkan, sa'aatii 10 ga'a, sa'aatii 7 ga'a, sa'aatii 6 ga'a. Okay. Wanta kana hojjechuu, iskiilii barachuu namoonni baay'een beekan fakkeenyaaf amma sa'aatii 6tti, sa'aatii 7tti fiilmii ilaaluu, neetfiliiskii ilaaluu. So kuni sammuu ofii adoochuu jechuudha. Caatii nyaachuu qofa miti baay'ee kan nama adoochu. Sooshaal miidiyaa akka malee fayyadamuun, tiktookii akka malee fayyadamuun, fiilmii akka malee ilaaluun sammuu namaa baay'ee adoocha jechuudha. Okay. Sammuu namaa baay'ee adoocha. Kanaaf sammuu keessan hin dhabinaa. Sa'aatii dheeraa ta'ee sooshaal miidiyaa irratti dabarsuudhaan yeroo keessan please hin miidhinaa. Gabaabaatti yuunivarsiitiin lafa itti waa baay'ee baratanidha. Okay. Barattoonni yeroo ammaa kanatti waggaa 2ffaas, 3ffaas, 1ffaas jirtan please yuunivarsiitii seentanii
taayimii keessa manaa godhadha. Barataan baay'een taayimii isaa manaa hin godhatu. Taayimii keessa manaa godhatanii ogummaa garaagaraa barachuu dandeessu waan ta'eef jechuudha. Lammaffaa irratti riimediyaalii dhuunfaa barachuu moo kan mootummaa gaaffii jedhuuf osoo ana ta'ee kanan filadhu yuunivarsiitii seenii kan mootummaa baratu jechuudha. Waggaa 5 keessatti digirii tokko qofa osoo hin taane waa baay'ee jechuunis ogummaa Telegram channel koo join gochuun na waliin haasa'ansiniin jedha. Okay, dhoksaa tokko malee waan hundumasaa isinitti hima jechuudha. Dhoksaa tokko malee waan hundumasaa isinitti hima. Miidiyaa keenya subscribe gochuun maatii kana guddisaa. Akka sabaatti miidiyaa saayinsii fi teknooloojii ijoollee Oromoo gargaaruu danda'u uumuudha kaayyoon koo. Kanaaf wanta saba guddaaf malu miidiyaa guddaa haa uumnuun dhaamsa kootii horaa bulaa.